akkamitti rabbiin jaalachuu dandeetta? Rabbiin jaalachuuf obboleeyyan kan kee kan cinaa tokkorraa gargar baateen kana jaalachuun sitti dirqama. Ijoollee mataniin argaa isaanii fedhuu dhageettee miidiyaa kana irratti kan turan. Ollaan holburatti qooqa hin bulu. Amma garuttuuyyuu ijaan argaa walii wal dadhabneeti ni jirra. Anana ajaa'iba kun. Gargaarsa keetiini addunyaan balloon kun nutti maaf dhiphata nu dukkana daayinaa kaanumaan ibsata kan dhama markata kan dhabaaf rakkata kan dhama markata kan dhabaaf rakkata jedhanii mammaaksa abbootiin dubbata yaa hawaasa gaarii yaa arjaammata arjaa inneen qubne seenaa kee mul'ata qubsumni kee tolee miidhagaa bal'ata ambataarratti galfata nu deemnee jaallallaanii natirkoo nu ta'e gargaarsa keetiini yaa uummata keenya wanni walee dhaabnu kanaaf. Na ajaa'iba garuu ati halaala irraa teettee silkii tana keessatti ijoollee matanni lamaan na jibbisiisa jechuu kan keetu na ajaa'ibe. Qooyi gaafii sirraa qabaan. Rabbii si uume ni jaalatta? Een jaaladha maaliif hin jaalanne moo akkamitti rabbii si uume ni jaaladha jechuun kan kee kun soba kana beekta? Maaliif soba siin jedhu sitti fakkaate? Namni obboleeyyan ofii ijaan argeetiniin ijaan argaa jibbeetiniin jedhe rabbii ijaan hin argin hin mootuyyuu hin jaaladha jechuun soba. Maaliif jennaani ati obboleeyyan kan kee qaaman fagoo irraa jirtus qalbiin bira jiraattee nagaa isaanii yoo hin assaabu akkamitti rabbiin jaalachuu dandeetta? Rabbiin jaalachuuf obboleeyyan kan kee kan cinaa tokkorraa gargar baateen kana jaalachuun sitti dirqama. Garuttuuyyuu ati bar kan amma jedhaatu na jirtu halaala irra teette fagoo irra teette silkii keessatti argaa ijoollee taniin hin jaaladhu jedhaatu ni jirta. Rabbi ijaan hin argini akkamitti jaalachuu dandeette laata? Obboleeyyan kan kee ijaan argaatiniin argamu isaanii kan jibbiteetiniin jette qaamaan wal bira jiraattee ni ibdisanuu miidiyaa irratti argaa isaanii si jibbisiise baay'ee na ajaa'ibde garuu qabi silkii kan keenarra. Qooyi anana ajaa'ibaa bar yaa Rabbi osoo bara duraanii bara akaakalii kennaa saniin bara abaabulii kennaa saniin osoo nuuf deebise yaa Rabbi osoo bara san kan deebi'u kan ta'u kataatuuti anatu bara san deebisa ture. Maaliif jennaan bara san bar wal jaalatan turan bargarottuuyyuu duran wanti martuu akkanatti kan mijate hin turre nama ajaa'iba. Amma bishaan kan horaaban gibbii keessaayyee nu cinaa jira. Harkaan hin dalagannu kan wanta tokko yoo dalaganna jennaani irra caala kan dalagaman maashinii. Waan tokko fiduudhaaf biyya tokko irraa kanii gara biyya tokkoo luka isaaniitiin hin deeman. Kan deemaniin karaa makiinaa. Garuttuuyyuu dura waan tokko fidachuudhaaf kan deemaniin luka qullaa isaanii ture. Kuwwan kan uffatan gommaa ture. Mee yaadi? Amma garuttuuyyuu bishaan kan waraabbatan qe'ee keessaa isaan cinaa kan hojjetamuun maashinii kan deemaniin makiinaa ta'e haalli marti mijaa'e namni garuttuuyyuu wal jibba. Garuu warri duraanii hoo akkasumaayyuu ta'ee akkasumattuuyyuu rakkataa akkasumattuuyyuu harkaan daakee dhagarratti qixxaa addaan kutataniitiin ollaa wajjin jiraatan turan.
biratti qooqa hin bulu. Amma garuttuyyuu ijaan argaa walii wal dadhabneetiin hin jirra. Anana ajaa'iba kun. Yaa Rabbi. Osoo bari sun kan deebi'uuti. Ima deebisa ture. Amma garuttuyyuu wanti marti barakaa hin qabu wanti nu hojjannu marti. Kan duraanii immoo kan daakaniin harkaan wanti marti isaanii bishaanii waraabbanna jedhan biyya tokko irraa gara biyya biraa deemaa karaa dheeraa luka isaaniitiin dhagarra deemaa ture. Kan isaan hanta mara fidatan. Akkasumayyuu ta'anii osoo fidanuu ollaan isaanii isaan biratti beela hin bulu. Beela wal baasan jalala waliif qabu ture. Beeyta maaliif warri duraanii idimee dheeraa jiraata? Wal jaalatu turan. Kan ammaa garuttuyyuu argaa waliituyyuu waliin jaalatu. Argateensaa walii ilaalaa jedha. Kan duraanii hoo waliif gammaduu, kan gadde wajji gadduu, xiqqaa isaanii keessa barahaa kaayaaf ture Rabbii.